Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota biyya alaatiin hordoftoota badhaasa moobaayil tiif nagaan kiyyaaf salaamtaan tiyya tan jaalalaa idduma isin jirtanitti qilleensarraan qaluu bette isin biraadha qabduun isin jaarraas barumsa appilikeeshinii akkuma gidduutti addaan kutee turetti isiniif itti deebi'eetiin jira jechuudha. Obboleeyyan kiyya yeroo dhiyootiin isin biraan jira isin irraan turuu isin jechuun isin affeeradha. Akkasumatti obboleeyyan kiyya warri chaanaala kiyyaaf kanaaf haarii taatan asumaan chaanaala kiyya subscribe godhuudhaan na faana turaa na hordofaan isinin jaa. Video baay'ee zilaa gaddeemtee ektii muuziqaatii fi akkasumatti diraamaa baay'ee fi akkasumatti barumsa horteetii fi akkasumatti barumsa sitiingii akkasumatti barumsa yuutubaa akkasumatti barumsa hortee appilikeeshinaa kan argitu as jalatti baay'ee jechuudha. Chaanaala keenya kana jala kanaaf chaanaala keenya subscribe godhii akka wanni nuti gadhiif dafee jechuudha. Nama tokko bira sigi osoo nama bira hin geenye si bira ga'uuf erga subscribe gootiin booda mallattoo beelii yookaan mallattoo notifiikeeshinaa takka mallattoo meseejii ni beektanii fuulduratti ergamu kana itti xiqqaasaatiin mallattoo yookaan barreeffama isa ol yookaan hunda jirurra haadhaan isinin jaa ergachirra kaattanii booda wanni an gadhiisu dursee nama tokko dura isin bira dhufa. Kanaaf har'a barumsa addaatiin qabadda isiniif dhufe. Barumsa kun maali kan jettaniif fayyaan fayyaadha yookaan fayyaan akkuma argaa jirtan appilikeeshinii gubbaan jiru meeqeen gosa nyaatti godhu ono fayyaan faaya kan jiruuf appilikeeshina dawaas bakka si dhukkubtu akkanuma siimee dawaallee waan akkana wanni akkana dhukkuba akkana si fiddi birraa eegi doktora jechuun kun appilikeeshinaan jiru nama kana doktoraan jaan doktora na wallaanaa bar yoon isa kana jala deemee irraa baradhe ifumaafin if wallaanaa doktora firrattee jechuudha. Kanaaf appilikeeshinaa miti kun doktora yeetiin maqaa isaatiin yaa'u malee akkuma isa rage yookaan laal fayyaan fayyaadha yookaan isni ni beektan ka fayyaan fayyaadha ya xiyyaan kan galleefillee xiyyaan namoota jeta kakkaxiin isin agarsiisa rakkina hin qabuun isin jaa fayyaan fayyaadha ya kuni akka isin irraa fayyadamtaniif malee akka bilaash barsiisuutti hin jiru jechuun barumsa akka namni keenya irraa fayyadamee fayyaan fayyaadha akkuma sirra joonatti fayyee kabiraatiifillee tola oolee kadhukkubullee yookaan gargaarsa rabbiitiin eega rabbiitiin fayyisuuf yaalu dawaa asirra dhagee yookaan bareetana dabarsee barsiisee akka nama yookaan bakka doktoraa sanbu'ee nama yaaluuf rabbiin gargaarsifateetiin jeebee akkas akkasitti jechuun. Kanaaf fayyaan fayyaadha jamee isaan irra dhoofne ilaaluun isin jiru dhuftu kiyyan faana tura irratti hin cuqaasame irratti cuqaaseetiin jira kunoo isin dabarse deemsa miilaa jagu baratti argaa jirtan duruu bara laala khaleefa fida alla kunoo la tamataan dhukkubus ta harmi dhukkubus dhalaafis dhiira khamataan dhukkubus kan kaleen dhukkubus asuma jalatti faayidaa bunni qabus bu'aa yookaan harma hoosisuun qabdus hirriibaa fi madiinummaa miidhaas gaaran qabdullee isiniif hima jechuudha. Inni kun meeshaa deddeebiitiin isin agarsiisa. Xiyyaadhaan akkuma isin argaa jirtan deemsa miilaa jaa tiruu fi dhibee tiruu asirratti waan argaa jirtan foolii qaamaa badaa asumarratti argaa jirtan kun yeroo marsaa laguu jalaa kun walii dubartii akka dabbaramaan beekne yeroo marsaa laguu ani beeku barumsa kana jala seeneetiin irraa baradha jeetiin kun akka keessanitti gammadee akkuma yookaan appilikeeshina kana argeen osoo xiyyaafurraan baratii waa xiqqoo qofaan laallaale malee isin biraan ga'e buleen kiyya. Kanaaf kun asirratti illee kansarii garaachaa jedha irraa barattan buleen kiyya. As jalaa goddeemtanoo baay'ee jira kun akkuma bu'aalee harma hoosisuu akkuma reebannetti faayidaa buna dhuguu qabdu hirriibaa fi madiinummaa miidhaa sigaaraa aarsuu hunda asirratti isiniif himaa jechuudha. Hunda asirratti isiniif hima. Dhukkuba ambeebaa bakka irraa dhufu laal akkuma boombaa bishaanii argitan kanatti amaloota sammuu miidhan asirratti argaa jirtan amaloota sammuu miidhanii jedha amaloota sammuu miidhan kun argaa jirtan amaloota sammuu miidhan isaan kun eenyu faadaa jala gaddeemne laal of eeggannoo ilkaaniif kan jahoonu laal akka ilkaan keessa hin diimanne timaantimii fi fayyaa jedha timaantimaa fi fayyaa faayidaa inni qabu isinii mudee asuma dabrimmas dallansuu irgaa yookaan irgoon si dhukkubuu irgoo gargaarsa dura harka cabee kunoo laal osoo harki cabe hidhuu dura jechuu garga akkaataa isatti
waan inni barsiifne immoo agarreen. Kanaaf isa tokko irratti dhukkuba ambeebaa kana immoo of eeggannoo ilkaanii irratti dheen isin agarsiisaa jechuun yaalii hangoonu isa kanarratti yeroo kadhootti barumsa baay'ee jalaa baratta kun olaal of eeggannoo ilkaaniif godhamu. Ilkaan keessan yeroo kamiyyuu akka meeshaatti tasuma hin fayyadaminaa. Fakkeenyaaf asirratti isin agarsiisaa jira jechuudha. Waa baqaqsuuf akkuma isin qaruuraa banuuf qeensa qubaa ittiin kutuuf jechuudha. Waan jajjabduu duraan hin dalaginaa jechuudha ilkaan keessan akka hin laafne. Appilikeeshinii kun waan baay'ee irraa barattanii jeetii yaada. Appilikeeshina kana fakkaataa jechuudha barumsi isaa. Appilikeeshina biraatiin kan walitti dachaa nuti hamma barumsa dhufu walitti dachaa nuti nagaa naaturaa isin jaa yeroo kana gayyaatan appilikeeshina kun waan baay'ee beeksisaa qaba irraa baradhaa. Nama biraallee barsiisaan isin jaa foolii afaanii badaa faajaa jira, dibata uumamaa kan jiru jira, forforii fi rifeensa jaa, dhukkuba gogaa irraa kan jiru jira, bittillee baanaan isaa ollee sirra jirti yeroo wajjin harka. Boo kanaafillee dabaa jiraansa irraa barattanii isin jirtu xiyyaa akkuma noordufaa as geessanitti ammallee nagaan keenyaaf salaamni teenya isin bira dhiifannee jira. Amma wal dachaa nutti nagaan nu turaan isin jira.